oduu amma nu qabnam ajajaa gidduu galaa fi miseensa hojii koree raawwachiistuu waraana bilisummaa Oromoo duraanii kan ture Sanyii Nagaasaa mootummaatti harka kennate. Guyyaa har'aa bakka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa jirutti waliin marii nagaa irrattis walii mallatteessaniirus jedhame. Guyyoota darbe Wallagga Bahaatti marii waraana bilisummaa Oromoo kan of jedhee of waamu waliinis marii haala gaarii irra jirra jechuun isaanii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ni yaadatama. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa guyyaa har'aa biiroo isaaniitti Sanyii Nagaasaa fi warreen isa wajjin mootummaatti harka kennatan goota jechuunis jajaniiru. Garuu jajannaa mootummaa naannoo Oromiyaa kanarratti sooshaal miidiyaa irratti qeeqni garaagaraa ka'aati jira. Diinaa jedhamuun Facebook isaa irratti akka jechuun katabe. Araarri Shimee fi Sanyii kun Oromoo irratti roorroo hammeessuudha jechuun yaada isaa xumure. Yaada isaa asirratti Shimallis Abdiisaa yookaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fuula Facebook isaa irratti akka jechuunis barreesse. Mootummaan jijjiirama keenya garaagarummaa siyaasaa madda rakkoo nageenyaaf gama uummataa ture marii nagaatti kutannoon hirqinfatee socho'aa turuun isaa ni yaada. Tamajade hayyoonni Oromoo abbootiin gadaa fi amantaan haadholii siinqee fi dhimammattoonni nageenyaa misooma Oromiyaa hundaa ol uummanni Oromoo bal'aan garaagarummaa jiru marii nagaatti akka furmaata argatu irraa deddeebiin watamaa ture. Bu'uuruma kanaan waboon kutannoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa marii nagaa irratti qabuuf beekamtii kennee watamaa dhimmattootaaf gurra laatee fi uummata keenya sababa rakkoo nageenyaatiin gadadoo keessa galee mararfatee marii nagaa adda citee turetti deebi'uun waliigaltee guyyaa har'aa kanarra gahuun keenya seenaa qabsoo siyaasa Oromoo keessattis boqonnaa guddaadha jedhe. Waliigaltee guyyaa har'aa mootummaa naannoo Oromiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame kan injifate uummata Oromoo waan ta'eefis hawaasni keenya dabalatee qaamoleen marii nagaa leellisaa turtan hundi baga gammadan baga gammannee jechuun barbaada. Hoggansii fi miseensonni waboo wal dhabdee ture kanarraa nagaatti furuun filattanii waliigaltee kanarra gahuu keenya maqaa kiyyaa fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin isin galateeffachuun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa waliigaltee kana humnoota siyaasa Oromoo gidduuttis riqicha wal hubannoo obbolummaa wal mararfannaa fi gamtaa ijaaruun gama uummata Oromoof wal qoodiinsa humnoota siyaasa Oromoo irratti furmaata waarawaa gochuufis kutannoo nagaan hirqinfannee hojjechuu kan socho'u ta'uu ifattis kan mirkaneessu ta'a. Dhumarrattis uummata keenya dabalatee qaamolee waliigaltee guyyaa har'aa mallatteessisan irraa akka geenyu nu waliin dhaabbatan hundi ulfina argadhaa jecha gara fuula duraattis nageenya misooma Oromoo dhugoomsuu irrattis akka nu waliin hiriirtan imaanaa jechuun barbaada jechuun fuula Facebook isaa irratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa akka jechuun barreesse. Fuula Facebookii Shimallis irratti akka jechuun yaada Shimallis kan qeeqe mijoolaana buddeen afaan kanan bilisummaa sabaa dhorkuudha jechuun dhaame. Fuula pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti dubbii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti mijuu dulbataa akkas jechuun qeeqe biddeen afaan kaan bilisummaa sabaa dhorkuu hin danda'amu jechuunis gabaabsee dubbate. Asirratti akkas jechuun dubbate. Sanyii Nagaasaa akkas jechuun yaadasaa qoode. Waamicha uummataa taasisne simachuuf dararaan Oromoo hafee qilleensa nagaa Oromiyaa akka buubbisu yaadneeti jechuunis dubbate. Yaada Sanyii Nagaasaa irratti akkas jechuun Siisay Dirribaa Lammeessaa dubbate. Namni qajeelota kun marsaa 8 ganame ganuun rakkoo miti. Abbaan fedhe yeroo fedhe galuun mirga galuu fi ganuuf jecha garuu gosti cubbuu nama kanatti hin laaqamne hin jiru. Alaa fi keessaan firaa fi alagaanis takkaa maqaa dhahatee gandaa fi biyyaan qoodaa turuunsaa ni yaadatama. Waan bule mul'atuufis waan hin jirre nama yakkuun gaarii miti. Marroon imaana jaalleewwan hedduu fi dhugaa ilmaan Oromoo ganamaa sana baatee adeema. Gaaddisaa Hirphasaa Riyyaa Jabaa marroo ture ni kufe. Siisay Dirribaa Lammeessaa immoo obboleessa isaati. Daandii haqaa irrattis kufe. Waliigala daandii Elmoo Qilxuu Laggesaa Wagii fi Nadhii Gammadaa sana karaa dhugaan Oromoon barbaadu galmaan ga'uufis qabsootti jira. Qofumammoo miti kumaatamatu jira. Araarris nagaanis qabsoonis karuma nagaa bareeddi. Diraamaan araaraaf nagaa fakkeessanii ittiin nama yakkan booddeen isaa kufaatii ta'a. Booruu barii mul'atti. Dhugaan galgalas galti sun mangmaaksa nama hin yakkina sirnatu badii qaba sirna irrattis haa qabsoofnu jechuun yaada isaa xumure Siisay Dirribaa Lammeessaa. Obboleessi isaas Marroo Dirribaas akkas jechuun yaada isaa xumure. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaas akkas jechuunis dubbate. Dhuunfaa kee gaafa barbaaddu ganda maqaadhaa hattaa dabos waammatta jechuunis yaada isaa gabaabsee dubbate. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa
Egaa kabajamtoota daawwattoota Hornii Miidiyaa waliigaltee ajajaa giddu galaa duraanii kan ta'e amma mootummaatti kan harka kennatee fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti waliigaltee nagaa irratti har'atti mallatteessan kana hangammaatti daawwataa turtan ture. Isin timaa kan ture Alalisaa Dhaabaati. Qophiilee Hornii Miidiyaaf waliin immoo turtii gaarii qabaadha.